waaqayyo funduratti naannoo waaqayyooti irratti kuni guddaa kuni xinnaa anjedhu hin jiru. Kuni guddaa kuni bicuu anjedhu hin jiru. Kuni maanguddoo kun daa'ima anjedhu hin jiru. Kuni ijoollee anjedhu hin jiru. Kanaafuyyuu kana godhuudha hundi keenya iyyuu gara waaqayyo dhufu abbootii keenya walitti makamu sagalee waaqayyoodha dhaga'u wal dhaggeeffachuu tasgabbaa'u waliin ba'u waliin galu walitti araaramu waliin jiraachuu wal jabeessu harka ol qabu wal guddisu wal furdisu kuni baratamuu qaba. Isa hoo hin taane tokko gamaa dhufeetan tokko gamana irratti dallaa namaa dhiibaa dallaa namaa diigaa qixa jiraachuudha waliin ba'u waliin galu waliin jiraachuu waliin hawudha. Kee kiyya keeti ani sitmoo dagmoo anaadha hoo hin jedhamne kuni amantiis hin ta'u jirummaas hin ta'u ummatas hin ta'u beekumas hin ta'u kanaan barbaachisu. Kanaafuyyuu inni hundumaa sin barsiisa jedhameera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 25 irratti waggaa laaltanii agartanii waaqayyo abbaa keenya nu barsiisee sa'aatiin biraatis dhufnee sin agarree sinitti tolee dhuftanii nu agartanii akka ol gaafan akka waliin jiraannu jiruu bara baraa nagayaa bara garaa guddina bara baragaa amantii bara bara waaqayyo hunda keenyaaf nu haa kennu. Galatoomaa jiraadhaa waggaa sanaa dhaga'u waaqayyo kadhaa keessa